Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa deebinee dhufnee jirra. Akkuma baratame share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Oduuwwan jajjabduu jechuudha. Sadiin tokko wal duraan duuba isin biraan ga'uuf deema. Kanaaf oduu jajjabduudha. Oduu baay'ee murteessituu taate waan taateef haga dhumaatti akka isin dhaggeeffattan abdii qaba. Viidiyoo kana immoo fuudhaa walii share, like godha. Jidduu kana laafaa jiran beeku. Sooshaal miidiyaa matu rakkoo qabaaf isaan beeku. Kanaaf laafaa jira waan ta'eef mee walii bittinneessa walii share, like godha. Kanaaf oduu akkanaa kan akka deebi'ee isiniif fiduuf jechuudha. Oduuwwan sadi gurguddoo jechuudha. Jalqaba irratti mata duree isin dhageessisa. Saniin booda immoo tokko tokkodhaan irratti kan dubbadhu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti yoo kaafnu jalqaba irra kan jiru jechuudha. Akkuma beekamu Dr. Biraanuu Naggaa irratti barattoonni mormii kaasanii jiran jechuudha. Lammaffaa irratti immoo hooggantoonni wal morman lama yeroo tokko keessatti gara biyyoota adda addaatti deemanii jira. Kanarraallee kan dubbannu ta'a. Sadaffaa irratti immoo waa'ee ukkaamsamuu nama ukkaamsameen booda qarshii gaafachuu irratti imbaasiin Ameerikaa waan jedhe qaba. Kanarraallee immoo waan dubbannu qabnaa. Kanaafuu walumaa galatti oduu jajjabduu qabanne waan ta'eef haga dhumaatti nu dhageeffadha. Subscribe, share, like, comment gochuu immoo isin hin dagatinaa. Yoo isin comment gootan, subscribe gootan, share gootan algoritmii YouTube irraabsa waan ta'eedhaaf chaanalichi illee yeroo san guddata waan ta'eef ani waan biraa isin gaafadhu kanaan aladda dhaabbadhaa kallattimaan gara odichaatti jedhama jechuudha. Mata duree jalqabaati irratti kan darbu yoo ta'e barattoonni yuunivarsiitii jechuudha. Dr. Biraanuu Naggaa irratti mormii geggeessanii jiranii. Akkuma beekamu Dr. Biraanuu Naggaa erga barnoota akkuma beekamu Dr. Biraanuu Naggaa erga barnoota hoogganuu jalqabee bubbulee jira jechuudha. Garuu mormii adda addaatti karaa barattoota isa mudataa jira jechuudha. Ispeeshaalii sooshaal miidiyaa irratti maqaa adda addaa moggaasaniitiin mormaa jiru. Waan adda addaa jedhaa jiru. Waan nama kolfisiisullee waan faniif ta'u waan taphaaf ta'ullee ittiin hojjetaa jiranii. Akkasumallee qe'ee adda addaa ka'aa jira jechuudha. Garuu kun kanumaan otoo jiru jechuudha. Yuunivarsiitii Finfinneetitti jechuudha. Yeroo eebba barattoota yuunivarsiitii Finfinnee jechuudha. Yeroo eebba barattoota irratti mormiin guddaan kan isa dhaqqabee fi gara inni dubbatu kan isa dhoogganii fi dubbachuu hamma dadhabuutitti kan isa geessisaa haga dubbii isaa addaan kutuutti isa geessisee jira jechuudha. Keessumattuu baay'inaan mormiin kun kan itti ka'uun keessa egzaamii irraa kan ka'edha. Kanaaf waan adda addaatiin mormiin qe'ee guddaan irratti kan ka'aa jirudha. Haa ta'u malee wanti gaariin hojjetamaa jirullee ni jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'an jechuudha. Wantoonni gaggaariin hojjetamaa jiru ni jira. Wantoonni hanqina qabanillee akkuma hanqina qabanitti ta'e jechuudha. Walumaa galatti mormii guddatu Dr. Biraanuu Naggaa jechuudha. Isa muddate jechuudha. Gimboo sabaatti ture namni baay'een isaaniin beektaa isaaniin booda immoo Izeemaa ture paartii mormituu keessa ture jechuudha. Paartii mormituu keessa ture. Paartii mormituu san keessa immoo dhufee ministeera barnoota ta'ee waan kana hojjetaa mormii baay'eetu irratti ka'aa jira. Meebii mormii kanaaf deebisuu oolmaan kan dhageenyu ta'a jechuudha. Gara biraatiin immoo hooggantoonni wal morman jechuudha. Walitti gaarrifatan lama yeroo tokkochatti jechuudha. Biyya adda addaa kan deemanidha. Isaanillee eenyu jechuun keessanii oolu pirezidaantii Sumaaliyaatii fi muummicha ministeera Itoophiyaati jechuudha. Itoophiyaa fi Sumaaliyaan Turkiyee irratti jechuudha. Kanaan dura waa'ee poortii galaana waliin fayyadamuu irratti waliin mari'atanii waliin beellamanii jechuudha. Onkololeessa dhufutti waliin beellamanii addaan ba'anii. Garuu amma guyyaa har'aatitti jechuudha yeroo yeroo fakkaatu keessatti pirezidaantiin Sumaalee piraayim ministeriin Itoophiyaa jechuudha. Biyyoota adda addaa keessa kan isaan deemanidha jechuudha. Kan inni deeme gara Eertiraatti kan deeme yoo ta'u
Prime Minister Itoophiyaa immoo gara Suudaaniitti kan deeme kun immoo maal jechuudha? Maaliif wanti akkanaa kun ta'a? Moo wanti jedhamu kun shakkiiwwan uume jira jechuudha. Kanaaf kana fakkaata waa'ee kanaatiin wal qabate jechuudha. Gara biraatiin gaafa kaa'annu immoo waa'ee sarbamuu mirga dhala namaatiin Itoophiyaa keessatti jechuudha. Namoonni adda addaa ukkaamsamanii erga fudhatamaniin booda qarshii kan gaafataman ta'uu isaatiin wal qabate jechuudha. USA yookaan immoo imbaasii USA Ameerikaa jechuudha ibsa baasa jechuudha. Isaanii kun kan inni jedhu jechuudha namoonni naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti humnaan ukkaamsamanii erga fudhatamaniin boodatti birrii gaafatamu. Inni kun immoo dhaabbatuu qaba kan jedhu yoo ta'u namoonni sooshaal miidiyaa irratti jechuudha yaada adda addaa kaasanii jiru jechuudha. Jawaar Mohaammed illee yaada waan kana irratti waan tokko dubbatee jira jechuudha. Keessumattuu amma Oromiyaa keessatti gaaf kaakaaftu jechuudha naannoo Amaaraa waldaangessu keessatti jechuudha. Wanti kun baratamaadha. Naannoo Amaaraa keessatti illee wanti kun baratamaadha jechuudha. Wanti kun hunduu kan dhufeef immoo seer-dhabdummaa biyya keessatti deemaa jiru irraa kan ka'edha. Maaliif jennaan qaamotiin hin beekne baay'een hidhatanii waan jiranii fi namoota nagaa humnaan qabanii qarshii gaafataa kan jiran irraa kan ka'e jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Share, like, comment gochuu hin dagatinaa.